Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 17ffaa Kutaa 16ffaa keessatti guutummaa ijoolleen Amboo horteen Hacaaluu Hundeessaa raawwatanii afaan Oromoo haa badu hoggaa jedhamu Oromoon ameen jedhu jiraachuu isaa tolaa fi danuun bakka bijigaan mallattoo kaa'e halkan walakkaan dhaqanii bijigaa dhoksanii qotuu borumti isaa tsoomiin kan hiikamu waan ta'eef bataskaanota adda addaa keessaa sagaleen kadhannaa kan dhaga'amu ta'uu sagaleen bataskaana birbirsa boorootti argamurraa gadi lakkifamu sagaleewwan hundaa liqimsuu irra darbee muummee dachee fi lageewwan Finfinnee keessa naanna'ee kan bookkisu ta'uu halkan walakkaa hoggaa ta'u qaqawweessii fi balaqqeessii gurguddaan uumamuu qaqawweessa ta'e kanarraa kan ka'e lafti sirbuu yookaan socho'uu lafti danuu fi tolaan qotaa jiran kun daandii baaburaa hojjetamaa jiru irra yoo ta'e illee baay'ee gadi fagaatee qotamuu isaarra kan ka'e siidaa Oromoon ijaan arguu hin barbaannee fi gama bulchiinsa magaalaa Finfinnee cina jiru sana jala kan jiran isaanitti fakkaachuu akkuma balaqqeessii fi qaqawweessi kun uumameen balballi battee ta'e tokko banamuu fi waan danuun ija isaan argaa ture tokko tokkoon daawwachaa turre. Danuun qaqawweessi dabalatee itti fufee qaawwaan akka battee yookaan akka balbalaa sun banamee fi seenee waan jiru ilaalee gabaasuudhaaf yookaan uummata Oromoof dhiyeessuu fi onnatee jiraachuu fi kanaafis akka waaqni isaa isaaf banu osoo kadhachaa jiru addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'e na laataa? Qaqawweessi itti fufaa lafti sirbee balballi siidaa ajaa'ibaa kana jala jiru ni banamaa? Danuun ni seenaa laata? Danuun yoo seene maal arguuf jira laataa? Siidaan sun maaluma of jalatti qabatee jira? Mootummaan al lama yookaan yeroo lama jigsuu barbaadee erbee itti maree maaliif dhiisee? Mi'ooti achi jala jiran yookaan argaman maal qabatanii jiru? Kan bineensa fakkaatuu fi dubartiin sun oolaata? Waan fedheef iyyuu kutaa 17ffaa waliin haa hordofnu. Danuun seenuu yoo danda'e eeboo saanduqa guddaa tokkotti hirkatee jiru dafee fudhachuu akka qabu sammuu isaatti hime. Ol jedhees rabbi isaa kadhate. Yoo rabbi nama seenaa na gochuuf as na fidde yoon kan amma ijaan arge kana dubbadhe ni maraatte jedha malee kan na amanu hin jiru. Lammiin koollee kana na amanu. Eeyyee Oromoon lammiin koollee kana na amanu. Maaloo aluma tokko daandii naa bani seeneen ilaalaa waan ragaaf ta'u fuudhee ba'een uummata kootti himaa jedhee kadhate. Qaqawweessi hammaachaa dhufe ammas akka silaa sochii lafaa guddaan ta'e. Hundumtuu ni urgufame garuu akka danuun jedhu hin taane hin banamnee fi ettumaayyuu qaawwaan duraan jiru sochii ta'ee inni cufame. Eegee dhaabbatee ture. Xiqqoo dhaabbatee yoo eegellee kan jijjiirame hin jiru. Balaqqeessis ta'e qaqawweessi ni dhaabbate. Aaree bakka turetti deebi'e. Ija isaan kan arge amanuu hin dandeenye. Seenuu dhabuu isaatti garuu guddaa aare. Arguun koo waan fedheef iyyuu waan gaariidha jedhe ammas yaada isaa
Tolaa bira deeme. Sagaleen bataskaanota keessaa ba'aa ture hundi ni callise. Callisuu keessa darbee mukni Finfinneetti durafe malee baalli mukarraa lafa bu'ullee ni dhaga'ama ture. Tolaanis bakka garaan ciisaa ture dukkanni cillimiin akka ifuu taanaan ka'e. Danuun gurra Tolaatti siqee waa itti hasaase. Akaakayyuun koo warra galaanii ayyaanni Oromoo yookaan waaqni Oromoo erga dacheen Oromoo alagaa jala galte birmadummaa ishee dhabde yeroo yerootti ni dheekkama. Dhiigni Oromootaa dhangala'e ni iyya. Ekeraan isaanii dachattiif nagaan kennu. Bosona Oromoon akka maatii isaatti ilaalu gara jabinaan ciranii qooddii taasisanii. Mana ijaarra jedhanii kan Oromoon kunuunsaa ture ciru. Muka tokko garuu dhaabuu hin beekani. Lageen turanis ni gogani. Kanaafuu Rabbi ganna gochaa isaanii kanaaf akeekkachiisa guddaa kennaa ture. Qaqawweessi ganna jiru suni Oromiyaa irratti kan baay'atu lafaa ka'ee sitti fakkaata? Warra galaan biratti Rabbi gaaf tokko tarkaanfii cimaa fudhata jedhamee amanama. Yeroo dhiigni dhangala'e baay'atu hoggaa miidhaa fi gadadoon ammaatu al tokko bonasii Oromiyaa keessatti ni qaqawweessa. Bona hongeen bakakkaan illee bu'uu danda'a jedhamee amanama. Rabbi kana akaakayyuun koo jedhe ijaan na agarsiise. Agartaa waaqa Oromoo, waaqa garaa gurraacha, nuti isa waaqessina. Jarreen sagaleen isaanii gamaa gamanaan wacaa ture al tokkoon battala qaqawweessi jalqabetti akka use agartaa? Tolaan ija isaan dunuunfatee kadhachaa waan tureef kan danuun jedhe waan dhaga'e hin fakkaatu. Danuun gasoo tokkoon bungulluu gaafa galagalchu waan maramaa isa guyyaa argame fakkaatu garuu guddinaan isa caalu arge. Tolaanis kallattii dhaabee tureen qotuu eegale. Gasoo alshan caalaa ol kaasee gad hin deebisne. Inni immoo sibiila warqee maramaa fakkaatu arge. Gidduu sibiilichaa irra kan sibiila sanatti maramee ture barreeffama qubee tokkoo fi dachaa arge. Danuun bakka Tolaa deemee kan Tolaan qote sana harkaan yoo haadhu sibiila tokko tuqe harki danuu ni diidallaa'e. Gasoodhaan akka ofitti harkisuu godhe ni calaqqisa. Harka shurraaba isaan qabee ol fuudhe ni ulfaata. Yoo jabeessitee qabdu ni dhommoqa. Baay'ee ulfaata jedhanii. Warqee dheedhee ta'uu irratti walii galanii ni gammadanii wal haammatanii. Iyyummaan nagaatti, iyyummaa fi hiyyeessa waliin garaagara galle keessumaa iyyumma nagaatti jedhanii. Sagalee yeedaloo qabuun al sadii harka wal tuqanii cheers 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 jedhanii. Kana booda bari'uuf jedha waan ta'eef asii hin turru. Biyyaas ni baana. Silas biyya maalii qabnaa miti jedhe danuun miira gammachuu olaanaa ta'een. Karaa eegaluuf hoggaa jedhanii eessaa dhufeensaa kan hin beekamne meeshaan isaanitti xiyyeeffatamuu fi nyaachifamuu arganii. Kan itti xiyyeeffate isaan fuula dura ture. Sagaleen tokko garuu karaa boodaa isaaniitiin sochoota akkan sochoone harka ol qabi safuuta lafa kaa'i jedhe. Kan isaan baatan hunda harkaa fudhatanii osoo asiif achiin jedhiin ariitiin fiiganii bakka sana akka bahan
ajajamanii danuuf tolaanis kan ajajaman raawwatanii halkan guutuu dhama'aa qorra dhugaa raajii argaa bulanii daalacha'aniiru mogoleetu isaan bu'ee abdii kutatanii osoo walin dubbisin balbala isaanii bananii ol seenan tolaanii waaqayyoo beekaadha iyyee waaqayyoo beekaadha jedhe danuun isa hin dhageenye gurri isaa fi yaadi isaa marti raajii argaa turee fi kan amma isaan mudate irratti hafeera. Kan meeshaa tolaafaatti nyaachifate abdii jedhama. Abdiin magaalaa Butaajiraatti dhalate. Finfinnee naannoo Qarsaa yeroo ammaa Kaasaanchis Mannaariyaa bakka jedhamu mana suuraa Hooliwud fuula dura dukkaana shaqaxaa tokko qaba. Dukkaana kana keessa obboleessaa quxisuu kaa'ee ofii isaaf waliif gadi deemaa oola. Namoonni naannoo sanaa abdiin gurra jedhanii odeessu. Gurra eenyu akka ta'e garuu kan ifa godhee dubbatu hin jiru. Abdiin kaayyoo fi galmi isaa qarshiif qarshii qoba. Qarshii argannaan waan qabeenyaa fi lubbuu nama biraa isa hin dhibu. Gara jabeessa. Nama fakkaate malee bineensa. Naamusa hin qabu. Saayitii tolaanfaa hojjetan kanatti erga mindeeffamee baatii 2 fixee 3ffaa qabateera. Abdiin oduu suufaa bakka namni 2-3 ta'ee jirutti sababa uumee dhaqeetti makama. Yoo qophaa taate garuu abdiin si bira turuu hin barbaadu. Nama 2 taanaan garuu hin deemu. Yaada adda addaa kaasee nama dubbachiisuuf carraaqa. Mobaayilii caccabduu tokko qaba ture. Har'a garuu gaafa waatu argame jedhame mobaayilii jabanaatu isa harka ture. Bakka inni fide hin beekamu. Hojjettoota hundaa gochaan isaa kun ajaa'ibeera. Isumaayyuu asiifachi qabee kan argame kaasaa oole. Suura kaasaa waraabaa ture. Ogeessi suuraallee yookaan viidiyoomaaniin akka inni itti hojjetaa turetti kaasuu yookaan waraabuu kan danda'u hin fakkaatu. Sibiilaa fi mi'a argame sana qofaatti yeroo biraamoo kallattii adda addaatiin faranjii waliin, mahaandisoota waliin, hojjettoota waliin kaasaa oole. Gidduutti miliqee bilbila haasa'ee deebi'a. Iimeelii yeroo inni fayyadamu arganii hojjettoonni duraan akka taphuutti isa ilaalaa turan ni raajeffatanii. Abdiin kun eenyu laata? Ergama eenyuu baatee deemaa jiraa? Dhuguma gurra yoo ta'e immoo gurra eenyuuti? Waan fedheefiyyuu kutaa itti aanu waliin haa hordofnu. Kutaa 18ffaa nama wal agarrutti viidiyoo kana sheerii fi laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniif qoodaa. Galatooma.